Amma akkam jirtu kabajamtoota keenya bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jecha oduu dursuun mataa oduu keenyaa isinitti himna. Amajji tokko weeffachuun qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa Jaal Hambisaa Seenaa fi gorsaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Jireenyaa waliin godhan isin dhageessifna. Itiyoophiyaan waggaatti qarshii biiliyoona 1.5 ol buufata doonii Jibuutii kaffaltu hambisuuf qabsoo cimsuu qabdi jechuun tuttuqaan waa'ee ulaa galaanaa qondaalonni bilisiginnaa himaa jiru. Godina Booranaa Ba'aa Aanaa Gumii Eddallootti miseensi poolisii farra riphee lolaa meeshaa waraanaa hojii hidhatee doorsuun yakka gudeeddiin himatame hidhaan adabamuu abbaan alangaa aanichaa hime. Koomishiniin poolisii federaalaa gamtaa mootummootaa irraa meeshaalee to'annoo yakkaaf tajaajilan argadhe jechuun hime. Ameerikaatti haleellaa raawwateen hordofee pirezidaantiin Veenzuwaalaa fi haadha warraa isaanii waliin himata abbaa alangaa irratti jalqabe jedhame. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jechaa kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun waliin turaa jechaa oduun kunooti. Amajji tokko yaadannoo waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo mara kan ta'e ilaalchisuun deeggartootaa fi qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo fi hooggansi dirree fi hooggansi siyaasaa gidduu isaanii jiru waliin taasisaniin qondaalli waraana bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa rakkoo neetworkii isaa mudateef na of galchaa jechaa erga jedhanii booda gorsaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Jireenyaa waliin dhimma Oromoof Oromiyaa irratti waan jedhan qabu. Turtii isaan gama zuumiitiin godhan kan maal jedhu waliin haa ilaallu. Hambisaa Seenaa mana keessa jira jechuun dhagahaa yoo jiraateetu harka nuu baase gaarii yoo ta'uu baate nin dabarsa waan natti kenname. Jaalala moo qilxuun jaalambisaa fudhadhu jaalambisa fayyaa ta'e ulfaadhu galatoo. Tola gaarii Jaal Jireenyaa galatooma. Tola jaallan bakka guyyaa ayyaana waboodhaa amajjii tokkoo bara 2026 geenye guyyaa kana guyyaa seena qabeessaa waraantummaa Oromooti hundi keenya ni beekna. Bakka guyyaa kana keenya qondaaltoti waraantummaa Oromootii fi hooggantoonni dhaabaa olaanoon sadarkaa adda addaa hayyuu fi beekan gartee uummata Oromoodha. Idileen uummata Oromoo idil addunyaa irra jiru hunda'uu bakka guyyaa kana keenya hin jira. Kanatti aansuudhaan jaallanii uma yaada silaa olni irraa qabuun dubbachuu barbaada waan gabaabduu tokko jechuudha. Nuti gartee qabsaa'onni waraantummaa Oromoodhaa diriirra jiru. Waan gartee akka dhaabatti dhaabni akka dhaabatti seeraa fi heera mataa isaatiin bula. Inni kun yeroo hundaa'u beekama. Heerri waraantummaa Oromoo seerri waraantummaa Oromoodhaa diriirratti hoogganuu haanuma waraantummaa Oromoo dhibbuutti seeni. Heerri qondaalummaa yookaan hooggansa dhaabaatiis hooggansi dhaabaa ammaanaa hooggansaa dhaabaa fudhatee hirbuu Oromoon sharafu. Qabsoo Oromoo gandaa fi kutattis hin qoodu. Tokkummaa uummata Oromoo nan tiksaa. Seerri har'aan tana gartee ani ittiin hirbuu seene kuni na haa qabu. Jee hooggansi tokko hirbuutti seene. Hooggansiisa kanaan deemu waan qabsoo Oromoodha tiksee tiksaa jechuudha. Kanaaf hundi keenya ni beekna jaallamni. Wanti kana dubbannuu fi wantoota tokko haalota gartee jiru akkuma gartee adeemsattuu namni waan hubatee tokkummaan hooggansa dhaabaa jiraachuu akka hubatuuf. Waan laganya seeraan nu hooggana seeraan hooggana. Dhaabaa ala bahuunis hin jirtu namni dhaaba keessa taa'e. Manni maatii tokko akka maatitti bulmaata maatii isaa keessatti bulmaata qaba. Kanuma hooggansi dhaabaatis dhaabni adda bilisummaa Oromootis. Yookaan ammoo caasaa fi hooggansi dhaaba kanaa abaa Oromootis kanuma. Isuma kanaan bullaa jechuudha. Maal jennaani sadarkaa dhaabatti sadarkaa hooggansatti seerri keenya korbuutti seenne nuti nuuf akka nama maatii tokkooti. Akka nama maatiin buluuti. Inni kun yeroo hundaa'u
The recording has stopped. Isa kan ammoo kan dubbadhuuf siyaasaa fi miti. Haasawaa siyaasaa meeffachuuf miti. Qulqulluu ribboo Oromootiif hin dubbachuuf jira. Wareegama kan ittiin nuti hin kafallu dubbannu dubbii nuti dubbannu iddoo itti wareegama kafalte waa sirreessu qabdi. Iddoon itti dubbannee waa sirreessutu qabdi. Lafumaa kaaneen dubbannu. Hundinuu akka kana haa hubatuuf tokkummaa waraanasummaa Oromoo, tokkummaa hooggansa dhaabaa, tokkummaa qabsoo kana haa hubatuuf dubbannuti. Malee siyaasa tolfachuu haasawaa meeffachuuf miti. Kanaaf jaallanii ani waliin hin dhaabu guddaan amaanaa sabaan nu harka jira. Amaanaa saba keenya jirtu tokkummaan tiiksu. Deemsa qabsoo keessatti arraan tana This meeting is being recorded. arra qabsoon fitti haamtee miti. Hireen hooggansaa garuu gaafatamummaa fi gahummaan dhufuu danda'a. Gaafatamummaan dhaabaa dirqama malee aangoo miti. Hireen akkasii dhufe sun ammoo tokkummaa Oromoo tiiksutti. Qabsoo Oromoo iyyaa gurra taanii ilaalutti. Waan irra gartee amaanaan darabeen akka giingootti naannee si ga'e seenaa kaleessa gartee miseensummaan qabsoo keetti qabdu. Ka qondaalummaan qabdu. Baroota dheeraa tiifattee as ga'es har'a iddoo kanattuu akka miliqee sarkaan baane tiifachuun dirqama hooggana waraana bilisummaa Oromootii fi hooggansa irraan tana yeroon fiddee abaaboo boodaan iddoo kana dhaabbatuuti. Kaleessa deemsa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hiree hoogganoota dabranii hedduu agarree as geenye. Seenaanis baranne as geenye. Gaafatama jaalgalaas dilburraa kaase gaafatama daawwiti ibsaraa baase rakkoo haala adda addaa dabre hundi dabarsinee seenaa as geenye. Wantoota san hundaa'u irraa barree iftiisuun qondaala dhaabaa irraan tana hireen naanneessitee aangoo kaayoo gaafatama kaayoo qabsoo Oromoo keessatti irratti fidda kuni tokkummaa akkasii tiisuu nurra jiraata. Beeynus wallaallus bikka jiru kanatti haga tokkummaa uummata Oromootiin tiisuun hin wallaalu. Kanaaf jaallanii warra tokkummaa wal tiiksu, ka qabsoo Oromoos tiiksu, ka amaanaan saba kanarraa harka geesse, amaanaa kana galmaan ga'u rabbi nu haa godhuun jaangu kan hin dhaammadhu guddaan kanu. Uummata Oromoo akka uummata Oromootti guyyaan kun guyyaa gartee waraana kaayoo isaaf falmu guyyaa dhaloota waraanasummaa Oromooti. Guyyaan dhaloota waraanasummaa Oromoo ammoo guyyaa ittiin dukkana gabrummaa ittiin ifni falme bilisummaa barbaada wareegama ilmaan isaa kafalaa jirudha guyyaan kun. Guyyaa akka itti gartee dhalate ka gartee dukkana gabrummaa falmu humnaan isaa wareegamatti kafalan tiiksuudhaaf ummanni Oromoo qabeenya isaatti dhabe lubbuutti dhabe beekaa hedduutti dhabe. Gargaarsa baroota dheeraa waggoota 50 ol qabsoo kanaaf kenne maatii gartee lubbuudhaan baroota dheeraa baatanitti manaan dhabamte iddoo galatti dhabamte arraan tana iddoo garagara dhabamaa jirtu wareegama ilmaan isaa arraan tana diree waraanaa dhaabbatee kafalaa jiru wareegama maatiitti qeerroon Oromoo uummanni Oromoo kafalaa jiru dantaa wal dhabbii xixiqqoo hubannaa xixiqqaa waan birkii damee tokko kaafeessatte waan gartee hubannaa hooggansa xiqqoo tokko bakka bakkatti uumamu akka rakkoo dhaabaa akka waan inni dhaabbatti fudhachuunis gaarii miti. Isa kanaan qabsoo Oromoo diiguun illee gaarii miti. Isa kana tiikfanne waa hunda tiikfanne qabsoo Oromoo gaggeessina uummanni Oromoo kanan wajjin tiiksee haga qabsoon hin tiyya jeetti. Waan kaleessatti dhabisan tiikfatee qabsoo Oromoo galmaan gahuun qabeenya itti dhabee jira. Sabummaa itti waakkatamee jira. Taargeetiin irra uummanni Oromoo mana irratti hin ta'uu dadhabe waraanasummaa deeggaraa waraanasummaa Oromooti. Deeggaraa Abaawooti. Deeggaraa kaleessa Abaawooti. Jiraachisaa qabsoo kanaa ta'eeti diinni kaleessaas mana gubaa ture. Lubbuus baasaa ture. Qabeenyas balleessaa ture. Ilmaan isaa manaa baasee akka inni falmatti siriiree dira irratti illee wareegama kafalu godhaa ture. Isa kana tiifachuun seenaa waggoota hanga sanii waggoota dheeraa qabsoon riphee lolaa tokko hin deemne riphee lolummaan abdii bilisummaa Oromoo waraanasummaa Oromoo tiiksee asiin ga'e haa beekumtee addunyaatiin jaalala
sirna jaalala waraana bilisummaa Oromoo qabuutu akka dhaabatti dhaaba jiraachise tiksee as nuunge. Isa waraana bilisummaa Oromoodhaa tikfatee itti wareegama qabla jiraachuu jira. Uummanni Oromoo akkanuma tiisuu qaba. Isa kana galmaan ga'uuf guddina irra waraana isaa guddate. Zoonii 8 gartee seenaa qabsoo Oromoo keessatti seenaa abaa keessatti kaleessa hin arkin arraan tan waraana Oromoo geetti wal ga'e Oromiyaa baadheetti kaabaa kibba ga'e arraan tan waraana kiyya kana maaltu gahaa? Waraana kiyya kana hoo arra hanganirra hangamiin diinagdee dhangalaasee guddisuu qabaa je'ee tikfachuu qaba uummanni Oromoo. Erga immoo kana jeen boodetti hooggansa waan san gaggeessuu hooggansa bikkisanii shakkuun akka biratti hubachuun gaarii miti. Tokkummaa qabsaa'otaaf illee hubannoon akkasii gaarii miti. Hunda uummata keenya kana qabaaf jechuutti hin jiru miti. Wantoota ta'eef ammoo hubannaan akka jiraatu tokkummaa qabna, jaalala qabna. Hidda gartee diinagdee guddaan dhangala'ee diigumsa waraana bilisummaa Oromoo uumamurra waraanni bilisummaa Oromoo diinagdee dhabee agabee tokkummaa waraana bilisummaa Oromoo tikfame qabsoonis jiraatte falmam gabrummaadha itti fufuu qabaan jedhan akka fayyatti. Kanaaf rabbi nu haa jabeessu tokkummaa keenyaa tiifannu waraana keenyaas zoonii 8 miti zoonii 12 haa dhaluu dandeenya. Haa uumamu haa dhalatu haa guddatu hooggansi isaa immoo tokkummaan tiifame jaalalaan tiifame haa jiraatu. Kabajaa sabni keenya waraana keenyaaf kanne diinnileen kennuu danda'aaf. Jaalala sabni keenya nuuf kanne diinnileen rifachuu irraa qaba. Tokkummaa fi jaalala waraana bilisummaa Oromoo qabu uummanni keenya gartee ittiin nu jaalatu ittiin nu jabeeffatu diinni ittiin diigamuu danda'a. Kanaaf rabbi nu haa jabeessu warra galma gahu naa godhu warra irbuu seene heeraaf seeratti seenillee tiksee jiraatu rabbi naa godhu. Afaan keenya afaan siyaasaatii miti afaan qulqulluu ittiin diree dhaabbanne wareegamu dubbachaa jira. Xiinxalaa siyaasaa ta'utu hin jiru rabbi nu haa gargaaru injifannoo warra baranaa miti bara dhufutti tarkaanfatu warra immoo gabrummaa bara kana xumuratti godhu bara kana bara xumura gabrummaa jalqaba bilisummaa rabbi nu haa godhu hin jaa injifannoo jaallan galatoomaa jechuu barbaadeeti. Ayyee fayyaa ta'e jaalamsaa seenaa ajajaa. Itoophiyaan waggaatti qarshii biiliyoona 1.5 ol buufata doonii Jibuutiif kaffaltu hambisuuf qabsoo cimsuu qabdi jechuun tuttuqaa waa'ee ulaa galaanaa qondaalonni bilchiginnaa himaa jiru. Muddee 3/2025 ulaan galaanaa dhimma nageenyaa fi dinagdee qofa osoo hin taane iccitii fi walabummaan biyyaa akka eegamuuf dhimma xiyyeeffannoo addaa barbaadu ta'uu obbo Joon Ahmad Abbaa Milkii ibsan. Mana maree bakka bu'ootaatti uummataatti miseensonni koree dhaabbii dhimmoota alaa fi nageenyaa obbo Joon turtii torbee darbe gaazexaa Bariisaa wajjin taasisaniin Itoophiyaan buufata doonii Jibuutiif waggaatti hanga biiliyoona 2 ol kaffalaa jiraachuu himaniiru. Baasiin kun osoo misooma biyyaaf oolee dargaggoota 60,000 hojii dhabaniif rakkataniif carraa hojii uumuu akka danda'us itti dabaluun eeraniiru. Guddina oomisha biyyaa keessaa waliigala biyyattii keessatti sababa ulaa galaanaa dhabuutiin waggaatti qarshii biiliyoona 60 akka dhabamu himanii hudhaa kana furuuf ulaa galaanaa shiraan dhabame deebisuus dirqama ta'uu ibsaniiru. Bu'uuruma kanaan waggoota 30 oliif baasiin buufata doonii Jibuutii fi kafalamaa ture daran qaalii fi biyya rakkoo dinagdee hammaataaf saaxiluu himanii iccitiin biyyaallee akka hin eegamne taasisaa turuu yaadachiisaniiru. Jibuutiin meeshaa waraanaa galchinu tokko tokkoon beekti. Ulaa galaanaa qabaachuun iccitii biyya keenyaa eegsisuu keessatti illee shoora guddaa taphataa jira jedhu. Warraaqsi yeroo ammaa mootummaa jijjiiramaa itti jiru jajjabeessuuf deeggarsa bal'aa barbaada. Baandonni faallaa faayidaa biyyaa dhaabbatanis hiikumti siyaasaallee waan hin galleef miti jedhu. Hammam garaagarummaan siyaasaa jiraatullee dhimma faayidaa biyyaa irratti faallaa biyyaa ofii dhaabbachuun yakka isa jabaadha jedhu. Baandonni biyya keessaa Shaabiyaa fi Faaraa'onoota jala gugguufuun faayidaa biyyaa gufachiisuuf hoggaa carraaqan mul'ata ka jedhan obbo Joon osoo siyaansi galee fi ofii isaaniitiif gaabbu jechuun ibsu. Mootummaan Masrii dur Marsiin Alsiisiin shuumii Timaajor godhanii muudanii hojjechiisaa turan.
duubarra aalsiisiin aangoorraa isa buuses hidhaan ajjeesisuun ni beekama jedhanii ilmi mursii hammam aalsiisii ajjeesuuf barbaadus dhimma walabummaa Masir irratti ejjennoo wal fakkaatu qabaachuu dubbatu. Baandonni biyya keessaa waa'ee faayidaa biyyaalessaa hin galleef garuu Shaabiyaa fi Faraa'oonota jala deemuun isaanii faallaa biyyaa dhaabbachuun bilchina siyaasaa dhabuurraa kan maddu ta'uu dubbatu. Warraaqsi ulaa galaanaa dhuunfachuu dhiyootti kan milkaa'u ta'uu injifannoo kanaan dura ga'umsa dippiloomaasiin galmaa'e miseensa BRICS ta'uu noobeelii nagaa badhaafamuu fi kanneen birootti argama jiru fakkeenya godhachuun akka danda'amu kaasu. Miseensi dhaabbata daldalaa addunyaa ta'uufis sadarkaa dhumaarra ga'uun Itoophiyaan imala milkaa'inaa jiraachuu isheef agarsiistuu cimaa ta'uu himanii ulaan galaanaas dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu waan ta'eef dhimmi faayidaa biyyaalessaa kanarratti wal faana dhaabbachuun dirqama lammummaati jedhaniiru. Mootummaan jijjiiramaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmadiin durfamu warraaqsa dinagdee biyyaa gama maraan saffisiisaa jiraachuu eeranii eeggattummaa qamadii maqsuun wabii midhaan nyaataa ofii danda'uu irra darbee sadarkaa alargiif ga'uuf sharafa alaa argamsiisuun jijjiirama Afrikaaf fakkeenya gaariidha jedhan. Bu'uuruma kanaan warraaqsa dinagdee tumsa barbaachisu taasisaa dhimma warraaqsa ulaa galaanaa deebisuu eegalame irratti waliin hiriiruun dirqama lammummaa ta'uu dhaamaniiru. Joon Ahmad abbaa milkii waa'ee baandotaa jedhan kana ifatti maqaa kana moggaasan malee qaamolee maqaa baandaa jedhaman kana bifa arrabsoon itti fayyadaman malee adda baasanii kan himan mitii jedhu. Maqaa kana adda baasanii dubbachuu waan sodaan guutaman fakkaatu jedhan xiinxaltoonni siyaasaa. Godina Booranaa Ba'aa Aanaa Gumii Eldellootti miseensi poolisii farra riphee lolaa meeshaa waraanaa hojii fidhatan doorsisuun yakka gudeeddi raawwate hidhaan adabamuu abbaan alangaa aanichaa hime. Itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa Aanaa Gumii Eldelloo obbo Ibraahim Mohammad BBC'tti akka himanitti yakki kun kan raawwatame aanicha ganna boobaa jedhamutti. Miseensi poolisii farra riphee lolaa Boruu Alaakee jedhamu kun hojii idilee isaa irraa osoo jiruu galgala naannoo sa'aatii tokko yoo ta'u bakka hojiitti eeyyamsiisuun hidhannoo guutuu waliin gara bakka yakkaa gudeeddiitti raawwate kanaa imalee jedhu. Bakka hojiitti akkuma mana shaayii dhugee deebi'uutti erga eeyyamsiiseen booda hidhannoo guutuudhaan gara maatii mana miidhamaa kanaa ga'ee kan imale halkan naannoo sa'aatii 5 yoo ta'u qe'ee maatii kanaa ga'e. Akka waan dura wal beekanii wayita erga achi ga'een booda abbaa warraa maqaadhaan waamee kottu bayi waraana mootummaatu si barbaada jedhee fuudhee deeme jedha obbo Ibraahim. Poolisiin kun abbaa warraa miidhamtuu kana mana baasee fageenya erga geesseen booda warra mootummaa waamee fi akka dhufu itti himuun bakkuma jiru kana dhaabbatee akka eegu ajaja kenneefii deeme. Akka jedhe qaama mootummaa waamuurraa gara qe'ee maatii kanaatti deebi'uun miidhamtuu dhuunfaa haadha ijoollee 5 taate bifuma wal fakkaatuun siinis qaama mootummaatu si barbaada jechuun qe'eedhaa fuudhee ba'e. Halkan walakkaa meeshaa waraanaa hojii fidhateen sodaachisuun haadha warraa kanas kallattii abbaa warraa irraa fuudhee deemeen addatti gara bosonaa geessuun yakka dirqisiisanii gudeeduu irratti raawwate jedhe abbaan alangaa kun. Miseensi poolisii farra riphee lolaa kun yakka kana kan raawwate akka lakkoofsa Itoophiyaa 329 bara 2018 borumtaa yakkaa kana raawwatettis meeshaa waraanaa hidhatee jiru qabatee aanicha gadhiisee deemuun akka miliqu qorannoon poolisii ni mirkaneessa. Eeruu miidhamtoonni kun gandaa fi poolisii aanichaatiif kennanii miseensi poolisii harmee ijoollee 5 dirqisiisee gudeeduun miliqe kan hordofuun torbee tokko booda magaalaa Negellee Boranaatti meeshaa waraanaa guutuun waliin to'annoo jala oole. Dhimmicha kana ilaalee mana murtii Aanaa Gumii Eldelloo miseensa poolisii farra riphee lolaa halkan maatiitti seenuun meeshaa waraanaatiin deeggaramee yakka raawwate kana ni barsiisa jechuun dhaddacha gaafa mudda 22 bara 2018 ooleen hidhaa cimaa waggaa 9 fi baatii 7tiin adabeera. Itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa Aanaa Gumii Eldelloo obbo Ibraahim Mohammad poolisiin seeraa kabajee kabachiisu malee yakka kanaa raawwatee argamuun saalfachiisaa ta'uu eeruun adabbiin kunis barsiisaadha jedhan. Hawaan yakkoota akkanaa naannoo isaaniitti yoo raawwatame eeruu qaamolee nageenyaatiif kennuun kanneen safuu hawaasaa cabsan seera tarkaanfii barsiisaa akka argatan ga'ee isaa akka ba'u qabus dhaaman.
Koomishiniin Poolisii Federaalaa Gamtaa Mootummootaarraa meeshaalee to'annoo yakkaaf tajaajilan argadhee jedhe. Koomishiniin Poolisii Federaalaatti kutaan ajajaa olaanaa ittisaa yakkaa Gamtaa Mootummoota garee nageenyaa irraa meeshaalee elektirooniksii fi kompiitara ittisa yakkaaf oolan deeggarsaan argachuu ibse. Sirna walharkaa fuudhiinsa kaleessaa Amajjii 2026 taasifame irratti Piriinsi Biruus hoogganaan garee nageenyaa kan waajjira Gamtaa Mootummootaa meeshaawwan kana itti aanaa Koomishineera Jeneraal Malaakuu Faantaa Koomishinii Poolisii Federaalaa ajajaa kutaa olaanaa ittisa yakkaaf dabarsanii kennaniiru. Itti aanaan Koomishineera Jeneraal Malaakuu Faantaa meeshaawwan kanneen kennaman kunneen tumsa dhaabbatichaa to'annoo yakkaaf taasisaa jiru kan deeggarudha jedhaniiru. Mr. Piriis gama isaaniitiinis dhaabbati isaanii Koomishinii Poolisii Federaalaaf tumsa gochuutti akka gammadu ibsee si'achis yakka ittisu irratti waliin hojjechuu akka fedhu dubbachuu isaa Poolisiin Federaalaa ibseera. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo Ameerikaan haleellaa biyyattii irratti raawwatteen pirezidaantii fi haadha warraa isaanii to'achuu erga ibsitee booda Ministeerri ittisa Veenzuwaalaa biyyattii keessaa qaamoleen hidhannoo qaban hundi akka bobbaafaman ibse. Booda pirezidaantiin Veenzuwaalaa Niikolaas Maaduroo fi haati manaa isaanii bulchiinsa kibba Niiwoorkitti himannaan irratti banamuu abbaan alangaa USA Pam Bondi ibsan. Maaduroon yakkoota akka sochii qoricha sammuu adoochuun walqabatu niikirootiraarizim koonispaayireensii jedhamu, daldala kookeenii, meeshaalee waraanaa ammayyaa fi kanneen salphaatti waa barbadeessuu danda'an hidhachuu akkasumas meeshaalee USA barbadeessuu irratti xiyyeeffatan hidhachuun himatame. Namoonni kunneen lammiilee Ameerikaa irraa gatiin isaanii ni argatu. Haqi Ameerikaa ni ba'a. Dacheen Ameerikaa irratti manneen murtii Ameerikaa irratti gatii isaanii ni argatu jedhan abbaan alangaa USA. Abbaan alangaa USA haati manaa pirezidaantichaa yakka akkamiin akka himataman hin ibsine. Loltoota Ameerikaa ergama milkaa'aa raawwachuun namoota daldala qoricha sammuu namaa hadoochuun beekaman kunneen to'ataniif galanni haa ta'uu jedhan. Egaan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoon har'aaf qabanne kanaa gammaa ture. Waan nu wajjiniin turtaniif galatoomaa jechaa hanga odeeffannoo biroon walitti deebinutti nagaatti.